inni nu gargaareera, inni nu wajjinin ta'eera. Utuu Waaqayyoo gara keenya hin taane ta'ee haa jedhan saba Israa'el. Nusarra akkas jenna jechuudha. Israa'eloonni yeroo sana akkas jedhani jenna utuu hin ta'ini nusarra utuu Waaqayyo gara keenya hin taane ta'e. Inni gara keenya ta'uu isaatiin du'a nu oolcheera. Illa keenya gufuu, ija keenya imimmaan, lubbuu keenya du'a nu oolche. Sagalee Waaqayyoo faarfannaa boqonnaa 116 Daawit Waaqayyoon galateeffatu. Ati yaa Waaqayyoo lubbuu koo du'a, ija koo imimmaan, miilla koo gufuu oolchiteetta jedha. Haleluuyaa. Nus warra oolle warra Waaqayyo waan baay'ee keessatti isaan gargaaredha. Harka gargaarsa Waaqayyo warra jireenya isaanii keessatti arge. Inni nu gargaare Waaqayyo haa eebbifamu. Baga nagaa taatanii, baga jiraattanii, lafa jirtanitti amma sanan jedha irra deebi'ee Waaqayyo gooftaan nagaa maqaan isaa haa eebbifamu. Ganama kana kaatanii nu tajaajiluudhaan gidduu keenya kan jirtan ergaa Waaqayyo isin keessa kaa'een, kennaa Waaqayyo isinitti kenneen, ergaa Waaqayyo isin keessa kaa'ee dhalootaaf firaa kan jirtan isin haa eebbisu. Ammayyuu waan hirtan hin dhabina, waan dubbattan hin dhabina. Dubbichi, sagalichi humnaan jireenya keessan haa guutu. Eebbifamaa. Haalota mijanne keessa dhaabattanii gooftaa kana tajaajilaa jirtu. Bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ani immoo ganama kana sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'een isin wajjin hirmaachuudhaaf gidduu keessan hin jira. Sababii barnootaadhaan bizii ta'uudhaan isinirraa fagaadheera. Waan biraadhaaf miti godheera gara dhumaarra waan hin jiruufi barnoonni bizina godheera. Sagantaa tokkos qaban ture torbanoota darban keessaa bizina godheera malee jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Hin dubbata, karaa garaa garii dubbata. Yeroo Waaqayyo dubbatu immoo nu dhaggeeffachuu. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata jedha sagalee Waaqayyo. Namni garuu hubachuutu irra jira jedha. Iyyoob waan barbaade hin dubbata Waaqayyo. Amma Waaqayyo karaa faarfannaa, karaa lallabaa, karaa barbaade, karaa hundumtuu isaa karaa wanni isa dhowwu hin jiru hin dubbata Waaqayyo. Inni guddaan garuu gurra qalbii keenyaa banannee isa ni dubbatu dhaggeeffanne. Waan dhaggeeffanne sana immoo isa ni jedhe akka inni jedhe gochuutu nurra jira. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dhageessuu duwwaa akka hin taane gooftaan nu gargaaru. Ganama kana sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'e kutaa macaafa qulqulluu iddoo 2 iddoo 3 ergan dubbisee booddee gara dubbii Waaqayyo nutti dubbatu wajjiniin daqiiqa muraasa ilaaluutti seenna. Innis wangeela Maatiyos boqonnaa 7 koo kaasee lakkoofsa 5 isa jiruun dubbisa. Akkanidha maqaa gooftaa Yesuusiin. Yesuus Waaqayyo akka isinitti hin faradnetti isin namatti hin faradina. Firriidhuma isin namatti faraddaniin isinitti faradama. Qodaa safara isin ittiin namaaf safartaniin isiniif hin safaramu. Maaliif? Huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaaltaa? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattuu? Yookaas attamitti obboleessa keetiin lakki huuba ija kee keessaa siifan baasa jettare? Kunoo utubaa ija kee keessa jira. Kunoo utubaanoo ija kee keessa jira. Ati of hin arginee nana. Duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baasi. Isa booddee huuba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu dandeessa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ammas kutaa macaafaa keessaanii iddoo tokko itti dabaleen walumaa galasaa ilaalla. Lammaffaa Qorontos boqonnaa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irra sagalee jiruun dubbisa. Akkanidha maqaa Yesuusiin. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinimti of ilaalaa, of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture. Yoo akkas ta'uudha baate isin qorama sanatti kufuu keessan. Nuyi garuu kanatti hin kufne. Kanas akka isin beektan nan abdadha. Isin waan hamaa akka hin hojjenneef nuyi Waaqayyoon hin kadhanna. Nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorma sana darbuu keenya akka mul'atuuf miti. Nuyi dhugichaaf hojjenna malee dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa 5 irra deebi'a. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan maal godhaa? Isinumti of ilaa. Ishii of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beekture. Yoo akkas ta'uudha baate isin qorma sanatti kufuu keessanii. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaa wal fakkaataa Maatiyos boqonnaa 23 guutummaa isaa akkas hin dubbiftan lakkoofsa 23tti ergaa jirudha. Maatiyos keessa inni jiru 23 irraa kaasee boqonnaa 23 jechuudha. Hanga 28 qaba. Isa kana tokkomma 28 kan jiru dubbisaa kutaa baay'eedha kan inni wal qabatee jiru. Yeroo kana kutaa hunda isaa dubbisuu waan hin dandeenyeef jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Isa Qorontos irratti Phaawulos barreessee fi ergaa iddoo amma kana dubbise walitti qabeen ergaa Waaqayyo nutti dubbatu waliin dhaggeeffanna jechuudha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mata dureen sagalee wajjin hirmaannu ganama kanas mata duree akka irratti wajjin sagalee Waaqayyoo hirmaanna of arguu. Of arguu. Nama arguu otoo hin ta'in waa'ee namaa otoo hin ta'in amma waa'ee ofii keenyaati. Of arguu. Akkuma Qorontos boqonnaa 2 keessatti ilaalle of ilaalaa. Of qoraa jecha jedhu argina. Of qoraa, of ilaalaa. Waa'ee ofii jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Bara amma keessa jiraannu keessa namoonni waa'ee namaa malee waa'ee isaanii hin beekan. Waa'ee namaa haasa'u waa'ee isaanii namni beeku muraasa.
Waaqayyo garuu of argaa jedhe Waaqayyo. Maatiyoos boqonnaa 23 waa'ee warra Fariisotaati kan inni haasa'u. Fariisota saadiqoota barsiisota seeraa warra jedhaman sana waa'ee isaanii haasa'a. Isin Fariisota jaamota nana warra of hin argineedha isin ittiin jedha Gooftaan. Fariisonni kuni seera Musee beeknaa seera Musee beekna warra jedhanidha. Garuu akka seeraatti warra hin jiraannedha. Seera beekuu garuu akka seera sanaatti iyyuu hin jiraatan. Namni garuu seericha akka eegu barbaadu ofii isaanii seera hin eegan. Namni akka seera isaaniitiin bulu barbaadu ofii isaanii seera hin eegan. Warra of agarsiisuu barbaadanii, warra of mul'isuu barbaadanii, ol qabuu warra barbaadanidha. Olaanuu barbaadu. Gabaa keessatti namni kufee akka isaanii sagadu barbaadu. Amalli Fariisotaa akkasi. Amalli Fariisotaa bakkeedhaanii nama gaarii nama qajeelotaa fakkaatu. Keessi isaanii garuu waan biraadha. Gooftaan akkas jedhe raacitii warra Fariisotaa irraa of eeggadhaa jechuun barsiisa isaanii, amala isaanii, hojii isaanii, gocha isaanii irraa of eeggadhaa jechuu isaati. Raacitii isaanii irraa of eeggadhaa jedheen bartoota yeroo gorsu sagalee Waaqayyoo kee iddoo baay'eetti argina. Boqonnaan 23 Maatiyoos boqonnaa 23 yoo dubbiftan ni agartu. Amalli Fariisotaa bakkeedhaan fakkaatu hin fakkeessu. Hin jiraatu tun ta'in hin fakkeessu. Bara nuyi kee jiraannu kana keessaa fakkeessuudhaan bara guuteedha. Bakkeedhaan nama Waaqayyo fakkaatu keessi isaanii garuu yeeyyii butataan. Bakkeedhaan nama Waaqayyo fakkaatu kobarii hoolota fakkaatu bakkeedhaan keessi isaanii garuu yeeyyiidha. Gogaa hoolaaffatu hoolota miti. Bara nuyi kee jiraannu keessa bara kun guuteedha. Amma nuni Fariisota isa bara sanaaf qofaa miti. Har'a wangeela beekaa jennee macaafa beeknaa jennee macaafa beeknee inni akka macaafni jedhutti garuu hin deddeebine yoo ta'e jireenya keenya hin galgeessannu yoo ta'e hiikan qabu. Gatii qabu jechuudha. Barri Fariisotaa beeku sirriidha. Seera Musee beeku sirriidha. Garuu akka seerichaatti iyyuu hin jiraatan irra daddarbu seericha. Namni akka seerichatti jiraatu barbaadu ofii isaanii seera sanaan hin bulan. Gooftaan akkas jedhe namootatti isinii ba'aa taatan yookaan karra mootummaa Waaqayyoo nama jalaa cuftan yookaan namni akka ittiin seenne dhorkitan yookaan ittiin gallee yookaan namni akka ittiin seenneef karra mootummaa Waaqayyoo nama jalaa dhorkitan isiniidhaan. Warra waa'ee bakkeedhaaf dhimmanidha. Warra waa'ee keessaa utuu hin ta'in waa'ee bakkeedhaaf dhimmanidha. Wuccaawwii waa'ee isa bakkeetu isaan dhiba. Wuccaawwii nagariitu hin ta'in wuccaawwii nagariitu isaan dhiba. Waa'ee bakkeetu isaan dhiba. Waa'ee isa bakkee kanaati kan isaan dhibu. Keessi isaanii garuu waan biraadha. Gooftaan akka kubbaayyaa bakkeessaa qulqulleessitu. Kubbaayyaa waciitii bakkeessaa kubbaayyaa bakkeessaa qulqulleessitu. Garuu keessa isaatii kan hin barbaadu keessi keessan jallinaan guutuudha, hammeenyaan guutuudha, jibbaan guutuudha, sassataan guutuudha, keessa kan guute gara biraadha. Isin bakkeessaa qulleessitu ani immoo keessan barbaada, keessa akka qullaa'u barbaada jedheen. Obboloottan sagalee kana namni dhagaa jirtan Gooftaan keessa keenya barbaada. Keessa keenya akka qulleessinu barbaada Gooftaan. Isin mana qulqullummaa Waaqayyooti. Manni qulqullummaa Waaqayyoo immoo dhuguma qulqulluudha. Innis isini jedha. Manni qulqullummaa Waaqayyoo qulqulluudha. Manni qulqullummaa kun immoo uni erga ta'e mana qulqullummaa kana akka inni qulqullaa'ee jiraatu barbaada Waaqayyo. Mana qulqullummaa inni keessa buufate iddoo Yesuus jiru qulqulluudha. Manni qulqullummaa Yesuus keessa jiru qulqulluudha. Yesuus Kiristoos gaa mana kana akka qulqullaa'u barbaada. Manni kun akka qulqullaa'u barbaada. Isaan waa'ee bakkee dhimmu Gooftaan immoo waa'ee keessa isaaniiti kan inni argaa jiru. Sassataan guutuudha keessa isaanii, jibbaan guutuudha keessa isaanii, firdii qajeelaan keessa isaanii jiru. Namaaf yaada gaarii hin qaban, obboloota hin jaallatan, ba'aa namarra kaa'u, ofii isaanii qubatti buusanii hin baatanidha sagalee Waaqayyoo. Warra akkasiiti hin barsiisu malee ittiin hin jiraatan. Keessi isaanii waan biraa kan isaan barsiisaniif kan isaan jiraatan waliin argu. Akkuma saba keenya waan barsiifnuuf waan jiraannu waliin argu jechuudha. Waan faarfannuuf waan jiraannu waliin argu jechuudha. Akka faarfannu jiraachuu danda'utu nurra jira. Akka lallabnu jiraachuu danda'utu nurra jira. Akka kadhannu jiraachuu danda'utu nurra jira. Waaqayyo kana nurraa barbaada obboloota. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Inni Waaqayyo barbaadu isa kana. Jireenya barbaada Waaqayyo. Bara amma jiraannu kana keessa, bara amma yeroo amma jirru kana keessa jireenyaan Gooftaa mul'isu, jireenyaan jiraannee Gooftaa kana mul'isuun baay'ee miti kan argamu. Kiristaanota afaanii, kiristaanota oduu yeroo itti ta'an natti fakkaata. Oduu bichaa miti amma kan Waaqayyo barbaadu. Jireenya dhugaa sanaan guddaan waa'ee bakkee dhimmu Gooftaan immoo waa'ee keessa isaaniiti kan inni argaa jiru. Sassataan guutuudha keessa isaanii, jibbaan guutuudha keessa isaanii, firdii qajeelaan keessa isaanii jiru. Namaaf yaada gaarii hin qaban, obboloota hin jaallatan, ba'aa namarra kaa'u, ofii isaanii qubatti buusanii hin baatanidha sagalee Waaqayyo. Warra akkasiiti hin barsiisu malee ittiin hin jiraatan. Keessi isaanii waan biraa kan isaan barsiisaniif kan isaan jiraatan waliin argu. Akkuma saba keenya waan barsiifnuuf waan jiraannu waliin argu jechuudha. Waan faarfannuuf waan jiraan waliin argu jechuudha. Akka faarfannu jiraachuu danda'utu nurra jira. Akka lallabnu jiraachuu danda'utu nurra jira. Akka kadhannu jiraachuu danda'utu nurra jira. Waaqayyo kana nurraa barbaada obboloota. Waaqayyo kana nurraa barbaada. Inni Waaqayyo barbaadu isa kana. Jireenya barbaada Waaqayyo.
bara amma jiraannu kana keessa bara amma yeroo amma jirru kana keessa jireenyaan gooftaa mul'isu jireenyaan jiraannee gooftaa kana mul'isuun baay'ee miti kan argamu kiristaanota afaanii kiristaanota oduu yeroo itti ta'an natti fakkaata oduu bichaa miti amma kan waaqayyo barbaadu jireenya dhugaa sanaan gooftaa kana mul'isu gooftaa kana argisiisu ifa biyya lafaa akka taane mul'ifne akka jiraannu barbaada waaqayyo inni kun immoo akkamitti ta'a yeroo keessi keenya geddaru yeroo keessi keenya haara'u keessi keenya haara'u maal gochuutu nurra of arguutu nurra namoonni tokko yeroo waldaa dhufan yeroo waldaa keessa dhadhu yeroo sagantaa dhaggeeffannu yeroo sagalee dhaggeeffannu ergaan kun kana baluuti lakki kanuma keeti lakki kanuma kooti ergaan kun kana baluu miti kan keeti waaqayyo akkas nuun jedha ganama kan of argaa hidhe waaqayyo of qoraa hidhe waaqayyo of ilaalaa hidhe waaqayyo anatti jirtu amantiitti jirtu na duukaa buutanii jiraachuu keessa of qoraati of ilaalaa hidhe waaqayyo eenyu sin qoraa ofii keessan of qoraa hidhe waaqayyo eenyu sin ilaalaa ofii keessan of ilaalaa hidhe waaqayyo maaliin of ilaallaa kiristoositti jiraachuu keessaniif jiraachuu dhiisuu keessan of ilaalaa hidhe namni kiristoositti jira jedhee dhaadatu yoo jiraate akka dubbichaatti warra jiraatanidha akka sagalichaatti warra deddeebi'e sagalicha akka jedhutti warra jireenya isaanii gaggeeffatanii warra keessi isaanii qulqulluu warra garaan isaanii qulqulleeffatan warra mana isaanii qulqulleeffatan isaanii haleluuyaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baroonni nuyi fakkeessine kun hin darba obboloota fakkeessuudhaan jiraachuun hin darbu har'a fakkeessuu dandeenya har'a waan barbaanne irra dibnee darbuu dandeenya gooftaa bira garuu fakkeessanii darbuun hin jiru jireenya bara baraa garuu fakkeessanii darbuun hin jiru guyyaa dhumaatti garuu walii gadhaanii aca barbaadanii darbuun hin jiru guyyichi guyyaa firdiiti guyyichi guyyaa murtooti ora la bagala dana matia la bagatia elevene mesukatira hadu kopose belhedina waaqayyo nu gargaaru bulota guyyaatti oli gadhoofne dabarru miti guyyichi warri fariisota kunga bakkeedhaan fakkeessanii jiraatu gooftaan akkasitti hin jedhe isini keenya akka nooraa owwaala nooraan dibameeti isin owwaala nooraan dibame fakkaattu isin owwaala nooraan dibame jechuun yeroo namni du'u isa irratti hojjetamu jechuudha awwaltii isi jennu jechuudha awwaala nooraan dibame jechuun isa awwaltii jechuun isa yeroo namni du'u irratti hojjetamu footoon irratti hojjetamaa hundumtuu irra godhamaa garuu bakkeen isaa bareeda yeroo dhattan lafa awwaala keessi isaa garuu jedhee gooftaan du'aatu jira du'a jira raqa jira hin ajaa keessi isaa du'aa namaati waan ta'eef wanta qiraatu jira akka jedhe isaanii awwaala nooraan dibamanidha isin jedhe awwaala nooraan dibaman iddoo biratti immoo keenyan nooraan dibamedha isinidha bakkeedhaan jechuudha bakkeedhaan gaarii fakkaattu keessa keessan garuu hamminatu jira keessa keessan garuu jalinatu jira keessa keessan garuu xuraa'ummaatu jira obboloota amma yeroo sagalee kana lallabu namni hundumtuu gara ofii isaatti deebi'ee akkuma sagaleen ganama kan nutti himaa jiru of argaa akkuma waaqayyo nuun jedhaa jiru of ilaalaa akkuma waaqayyo jedhaa jiru of qoraa akkuma waaqayyo jedhee nutti dubbataa jiru innan dubbadhu kun dubbii obsaa miti dubbii waaqayyooti an amma isa kan koomiti kana isinitti himu isa waaqayyo jedhan isinitti himu haleluuyaa nama gammachiisuuf lallabna miti mata duree namni barbaadu finnee barsiifna miti waan namni baay'een ameen jechisiisu lallabna miti waan hafuurri qulqulluun nu keessa kaa'ee himna dhalootatti ameen jechisiisu yoo dhiise gammachiisu yoo dhiise nuni ergaa waaqayyo nu keessa kaa'ee dabarsina sagalee waaqayyo nu keessa kaa'ee dubbadha waaqayyo akkas nuun jedha obsaadhaan akka hidha siin akka hidha waaqayyo of qori jedhee waaqayyo of ilaalaa jedhee waaqayyo isinumtu of ilaalaa jedhee waaqayyo isinumtu of qoraa jedhee waaqayyo of argaa jedhee waaqayyo jirtuu jedhee waaqayyo keessi keessa jira qulqullummaatti jirtu keessi keessa manni keessa qulqullaa'eera iddoon buufata koo qulqullaa'eera bakkeedhaan fakkaattu moo dhuguma jireenya dhugaa sana jiraachaa jirtu jedhee nu gaafataa jira waaqayyo sakan ammoo deebii laachuu turre hadha yeroo qabna jechuudha Maatiyoos boqonnaa 3 tan dhufa Maatiyoos boqonnaa 7 amiin Maatiyoos boqonnaa 7 tan dhufa Maatiyoos boqonnaa 7 iddoo nama dubbise kun waa'ee walitti faraduuti utubaa ija kee keessatti baattee kuuba ija obboleessa kee keessa ilaaltaa utubaatu ija kee keessa jira utubaa ati garuu kuuba ija obboleessa kee keessatti quba qabda utubaa baattee isa amma bara keenyaati of hin arginee nana utubaa utuu ija kee keessatti baattu kuuba ishee xinnoo kana ija obboleessa kee keessatti agartee siin baasa jettaayi attamitti utubaa baattee ija obboleessa kee keessa kuuba ishee xinnoo kana baasuu dandeesse kan keeyyuu of hin arginee nana isa keessa kan jiru guddaadha utubaa ija kee keessaa baasi isa booddee kuuba ija obboleessa kee keessaa baasuu dandeessaidha fallisaa kan haleluuyaa haleluuyaa akka jechuummaa jechuudha utubaa jatti baatta jechuudha waan guddaa ofii keeyyuu waan guddaa xinnoo obboleessa kee balleessaa xinnoo obboleessa kee irratti agartee isatti quba qabdaa isa hammeessitaa isa hamattaa isa irratti kaata isa irratti dubbatta ishee irratti hamattaa isa hamattaa ishee irratti kaata ati garuu waa'ee keeyyuu hin beektuuf hin argine rakkina guddaa qabda ofii keeyyuu jechuusaati dhageessanii rakkina guddaa qabda jechuusaati yeroo tokko
of arguu dhabuudhaan jireenya keenya yeroo ofii nagarre ofii keenya nagarre firdii namatti faradaa oolla murtee namatti murteessaa oolla murtee dabarsaa oolla waa'ee namaa amma waa'ee namaa afaan keerraa buuseera maqaa gooftaa Yesuusiin waa'ee nama waa'ee namaa odeessaa oolu hin ta'in abboloota waa'ee namaa miti waa'ee keetti deebi'ee waaqayyo ofii keetti deebi'ee waaqayyo jireenyatti jiraachuu kee anatti jiraachuu kee ofii keetti godhee waaqayyo haleluuyaa namni namaaf itti gaafatamu hin jiru as keessa obsaan waan hojjetetti ofii isaa itti gaafatama obsaan waan facaase ofii isaa galfata ati waan facaafte ofii kee galfatta innis waan facaase ofii isaa galfata namni namaaf isan facaase hin hammattu isan facaase natu hammata isa facaafte ofii kee hammatta waan namni si hammatu hin jiru kanaaf yeroo jiraan jireenya keenya keessatti waan facaafnu of eeggannaa facaasu nu leela of eeggannaadhaan jiraachuutu nu leela sagalee waaqayyoo akkuma jedhu Galaatiyaa boqonnaan 6:7 akkuma jedhu namni waan facaase galfatedha waan facaase galfatedha namni waan hin facaasin hin galfatu obboloota qajeelummaa yoo facaafne qajeelina galfanna jibba yoo facaafne jilba galfanna akkuma midhaan yoo facaafne xaafii facaafna xaafii galfanna boqqolloo facaafna boqqolloo galfanna waanuma facaafne galfanna waan biraa waan nu biqilu hin jiru waanuma facaafne nu biqila gara biraa waan galfannu hin jiru har'a yeroo facaafnu garuu of eeggannaadhaan facaasutu nurra jira obboloota bara amma nuyi kee jiraannu keessa namni waa'ee namaa odeessuuf baranni waa'ee namaa karaa kamiiniyyuu miidiyaadhaa ta'u karaa sooshaal miidiyaa ta'u karaa waliidhaan haa ta'u namni waa'ee namaadhaan baranni canna qabudha malee waa'ee isaa baranii dagateera ana immoo hafuurri qulqulluun torban lamaaf sagalee kana na barsiisa of argaa jedha waaqayyo of argaa jedhe waaqayyo of ilaalaa jedhe waaqayyo of qoraa jedhe waaqayyo ofitti deebi'aa jedhe waaqayyo ergaan kun kan keeti ergaan kun kan kooti waaqayyo dubbataa jira nama dhaga'utti dubbataa jira waaqayyo namni dhageenye la namni dhaga'uu didu waaqayyoon dhaga'uu diduun dhumni isaa silaas du'a badiisa namni nama dhageenyes akkasuma namni gorsa dhageenyes akkasuma dhumni isaa bada dhumni isaa kufaatiidha namni waaqayyoon dhaga'u hin jiraata jireenya qaba namni waaqayyoon dhaga'u namni karaa isaa irra deemu namni isa waaqayyo jedhe dubbii isaa dhaga'ee ittiin jiraatu inni manni isaa warri waaqayyoon dhageenye warri mataa jabaatan Israa'eloonni warri mataa jabaatanii dubbii waaqayyo dhaga'uu didanii hin badanii dhumni isaa namni waaqayyoon dhaga'uu didee mataa jabaatu sagalee waaqayyo dhaga'uu didee mataa jabaatu dhumni isaa badiisa obboloota sagalee waaqayyootu jira kutaa macaafaa man dubbise kanatti an deebi'ee isinitti hima waan xinnoo ilaa waaqayyo akka isin of hin arginee nanaa jedhe waaqayyo warra of hin arginedha utubaa baattanii hubatti quba qabdu jedhe huba jabboleessa kee ilaalteet qubatti qabda jedhe ofii kee keessa utubaatu jira jedhe of keessaa baasee jedhe akka jechuun maal jedha beektu rakkina guddaa qabda ofii keeyyuudha of hin argine malee sirrayyuu isa obboleessa kee caalaa rakkinatti qabdutu baay'eedha ati xinnoo obboleessa kee rakkina xinnoo obboleessa kee xinnoo kiftatii argattee qubatti qabda sirrayyuu waan guddaa jira rakkina guddaa qabda ofii keeyyuu hin fattayine eenyudha inni namarratti akka ati faraddu si godhe abbaa firdi kan si godhe eenyu namni waanuma facaase galfata sitti faraddeen ittiin safarteen sii safaramaa firdii namatti faraddeen sitti faradama of eeggadhu sagaleen kun warningiidha sagaleen kun akeekkachiisa warningiidha dubbiin kun safarteen sii safaramaa of eeggadhuidha waan ittiin nama safartuun sii safaramaa of eeggadhuidha yeroo nama kunneen keessa jiraannu kun karaa hundumaadhaan yeroo laalu bara namni itti waa'ee isaa dhiise waa'ee namaarratti bobba'ee hojjetu waa'ee namaa malee waa'ee ofii isaatii bara namni dagateedha waaqayyo garuu akkasiin jedha ganama kana obboleetti na dhagaa jirtu obboleessi na dhagaa jiru lafa sagaleen kun itti dhagaam hundumaatti waaqayyo akkasii ofii keessan of qoraa maariin of qorree of ilaallu akka sagalee waaqayyootti hin jira akka dubbichaatti deddeebi'aa jiraanii jennee of ilaaluu keenya madaalutu nureera examine yourself examine godhiidha vela katara bahati la bagatu selebe haleluuyaa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u egaa kutaan macaafa kana keessatti iddoo baay'eetti ilaala Phaawulosi warra Qorontoosiin of ilaalaa maaliif jedha yoo jettan ilaaltanii boqonnaa 12:19 kaatanii yoo dubbiftanii si'a sadaffaa ergaan itti barreessedha si'a sadaffaa dubbii si'a sadaffaa inni isaanitti dubbatedha akeekkachiisee inni danii waan isaan gidduutti uumametu jira innis akkas qoccolloo dheekkamsa lakunoo akkasidha boqonnaa 12 lakkoofsi 19 kaatanii yoo dubbiftanii maaltu isaan gidduu jireedha qoccolloo jedha hinaaffaa jedha dheekkamsa jedha ofittummaa jedha maqaa namaa balleessuudha dhoksanii namaa machuudha obbobbokoo jira ta'a jedheen sodaadha agartanii maaltu isin gidduu jira jedheen sodaadha Phaawulos yeroo isaan of qoraa of ilaalaa waa malee hin jenne jechuudha maaltu isin gidduu jira jedheen sodaadha yeroo sana isaan bira hin jiru xalayaa kana ergaaf dhagayeera jechuudha kana qoccolloon isin gidduu jira hinaaffaatu isin gidduu jira waaqayyoon barbaanne dheekkamsatu isin gidduu jira ofittummaatu isin gidduu jira maqaa nama balleessutu isin gidduu jira dhoksanii nama hamachuutu isin gidduu jira of bobbokoksuutu isin gidduu jira gara dhabuun isin gidduu jira jedheen sodaadha kanaaf yeroo deebi'ee gara keessan dhufu isaan kanatu isin gidduu jira jedheen sodaadha ijaan ta'eef amma utuu ani gara keessan hin dhufin qaamaan utuu waliin argin ilaalaa
of egaa ilaala. Mana isaanii keessa kun jira jechuun mana kiristaanotaa keessa qoccolloon, hinaaffaan, dheekkamsi, ofittummaa, maqaa namaa balleessuu, dhoksanii nama hamachuu, obbo koksuun, gara dhabuun jira jechuun mana waaqayyoo keessa warra kiristaanaa keessa kun jira jechuun isaan already Yesuus Kiristoos isa inni jedherraa dubbisarraa jireenya faallaa jiraachaa jiru jedhe. Yesuus Kiristoos gad of deebisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos gad of deebisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos jaalala nu barsiise. Yesuus Kiristoos gara laafummaa nu barsiise. Yesuus Kiristoos dhiisuu nu barsiise. Yesuus Kiristoos dhiifama nu barsiise. Dhiifama nu barsiise. Walamachuun barane nu isarra. Qoccolloon hin jiru isa bira. Walitti hinaafuun hin jiru isa bira. Hinaaffaan hin jiru isa bira. Hin baranne kana Yesuus jira. Amaloonni kun isaan gidduutti argamaniiru. Kanaaf akka jedha Phaawulos. Egaa amma na sodaadheedha. Isin walamachuu isin gidduu guutere. Dhoksanii walamachuutu walammeessituudha. Hinaaffaatu isin gidduu jira. Qoccolloota isin gidduu jira. Dheekkamsatu isin gidduu jira. Isa kanatu isin gidduu jira yeroo deebi'ee gara keessan dhufu kanan sodaadheedha. Kanaafidha utuun gara keessan hin dhufiini. Isin of ilaalaa. Yesuusitti jiraachuu keessanii of ilaalaa. Qoraatii ofii keessan ilaalaa. Amantiitti qabamtanii jiraachuun dhiisuu keessan. Amantiitti jirtuma hin jirtanii keessan ilaalaa. Obboloottan kokottaa mee takka. Gugguguggu kennee namni wacaa fi wajnu. Wal duukaan iyyinu. Dhaabannee amantiitti jiraachuu keenya takka ofii keenya ilaalla. Yeroo an sagalee kana lallabu namni hundumtuu yeroo xinnoo ishee ofii isaa faalaatu. Ani dhuguma amantiitti jira. Ani dhuguma Kiristoositti jira. Jiraachuu koo immoo maaliin hin beeka. Kanan ittiin ceekii godhadhu maalidha? Akkas jette uf argaa nuun jette attamitti of agarru nama jedhee na gaafatuuf deebisee gara dhumaatti fida dubbii kana. Ergaa kana gara dhumaatti fida. Ilaamee akka nutti of agarru akka sagalichaatti jiraachaa jirra. Akka lallabnu kanatti jiraachaa jirra. Akka faarfannu kanatti jiraachaa jirra. Akka raanyu kanatti jiraachaa jirra. Akka jireenya keenya warra kaanirraa wanti adda isa godhu maaltu jira? Jireenya keenya keessatti mul'achaa jira. Kiristoos nurraa mul'achaa jira. Gad of deebisuun nurraa mul'achaa jira. Jaalalli nurraa mul'achaa jira. Gara laafummaan nurraa mul'achaa jira. Dheekkamsa dhiibneerraa, hinaaffaa dhiibneerraa, qoccolloo dhiibneerraa, walamachuu dhiibneerraa, wal nyaachuu dhiibneerraa, dhoksanii walamachuu dhiibneerraa. Arrabi keenya sirrateeraa. Arrabsuu dhiibneerraa of tuulummaan badeeraa nu keessaa. Of bobbokoksuun badeeraa nu keessaa. Gad of deebisuu sana isa Yesuus irraa baranneerraa. Akka jireenya keenya jiraachaa jiru akkasitti akka Yesuus nu barsiisetti akka barsiisa Yesuusitti jiraachaa jirra. Akka amala Yesuus jiraatetti jiraachaa jirra moo waan biraa keessa jirra? Isa kanaan qorreef ilaalla jechuudha. Qabxii nu ittiin qorreef ilaallu isa kana. Amma namni hundumtuu gara mana ofiisaatti yaagalu. Mana tokko hin qulleessan taanaan mana yeroo hundumaa hin qulleeffamu taanaan qoshaashaan mana keessatti tuulamaa deema. Hin beektu nu caalaa dubartoonni nus immoo qulleessaa irraa amma erga siingilii taanee qulleessaa irraa qophaa ijaa jiraannuu fi dirqama qulleessita. Isin immoo beektu baay'een keessan. Mana tokko qulleeffamu ta'e guyyaa guyyaatti tonarramu ta'e kosiitu mana guuta. Akkasuma manni jireenya keenya yeroo yerootti ilaalu yeroo yerootti qulleessuu barbaachisa mana keenya. Abbaan manaa gaafa dhufe nutti dheekkama. Ilaa obboloota dhaloonni dammaqne riba keessa jirra. Waaqayyo nu haa dammaqsu. Nuyi rafaa irraa abbaan manaa dhufaa jira. Abbaan manichaa Yesuus dhufaa jira. Balbala nu ga'e. Mana keenya kottaa dhabnee haa qulleessinu. Haa harru mana keenya. Mana keenya akka harru haraa mana keessan. Keessa keessan jechuudha manni keessan. Keessa iddoo Yesuus buufatu jechuudha manni keessan. Kottaa haraa jallina mana keenya qabate gadi baafna. Xuraa'ummaa mana keenya qabate gadi baafna. Hinaaffaa mana keenya qabate gadi ofittummaa mana keenya keessa jiru of arguu dhabuusa mana keenya qabate gadi baafna. Yaada Waaqayyo hin jaallanne gadi baafna. Garaa Waaqayyo akeeka Waaqayyo hin barbaanne sammuu keenya keessa jiru isa Waaqayyo hin barbaanne yaada jallinaas sammuu keenya keessa qabatee jiru sana gadi baafna. Jibbicha gadi baafna. Inaafficha gadi baafna. Of tuulummicha gadi baafna. Garaa isa Yesuus sana jedhe sana qabaanna. Garaa isa Yesuus qabaadha jedhe sana qabaanna. Kottaa amma yeroo kana ganama kana saa'itii Waaqaa nutti dubbachaa jiru kana ofii keenya ilaalla. Ofii keenya qorra. Of qoraayidha. Ani waan tokko ittiin dabalu waanuma barreeffame sitti Waaqayyo akka of ilaalee jedhe Waaqayyo. Of qorii jedhe Waaqayyo. Of argadhaa jedhe Waaqayyo. Of hin argineen ta'inaa jedhe Waaqayyo. Of hin argineen ta'inaa. Warri Fariisotaa of hin arganiidha. Jirra jedhu hin jiranii jedhe Gooftaan. Beekne jedhu hin beekanii jedhe Gooftaan. Dubbicha lallabu dubbichaan hin jiraatanii jedhe Gooftaan. Ilaa kan inni barbaadu immoo dubbicha lallabuu caalaa dubbichaan akkas hin jiraattan hin barbaada jedhe. Namoota baay'ee yoo gaafattani ani yoo barbaade wangeela kana dubbisee fixeera. Ani uumamaa kaasee amma mul'atu yaanu sitti himuu hin danda'e. Xiqsii meeqa daraddaru. Xiqsiidhaan fayyina miti. Dubbicha isa dhageenya sana. Isa achi keessatti caafame sana jireenya keenya irratti argisiisuudhaan jireenya keenya wajjin wal simsiisuudhaan dubbiin caafame kun jireenya keenya wajjin waliin fudhanne taanaan waliin simne taanaan dubbicha beeknee fayyina nuun ta'u. Dubbifnee shamaddannee fayyina nuuf hin ta'u. Obboloota kan inni iddoo qabatu yookaan immoo kan inni nu fayyisu yoo dubbicha dubbifne kun jireenya keenya keessa seenee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yeroon taa'ee ilaalu baroonni fi yeroon amma nuyi keessa jiru kun
yeroo itti namni of arguu dadhabedha. Walirratti firdii muraa oolu. Utubaa baatee huuba jabboleessaatti yeroo inni qabaa oolu. Yeroo akkasii kana beekaan callumeedha. Yeroo akkasii kana inni galeef cal jedhee ofiisaa sirreeffata, jireenya isaa sirreeffata gooftaa. Otuu nuyi warrumti pheenxee warrumti gooftaatti amanne sirranne akka dubbii waaqayyootti jiraanne biyyi kun iyyuu nagaatti jiraatti. Addunyaan nagaatti jiraatti. Har'a kan biyya rakkise, kan dhaloota rakkise warra bakkee bichaa miti. Nuni gooftaatti jirra jecha waan gooftaan nurraan barbaanne hojjeta. Karaa inni nurraan barbaanne deema. Asuma keessa walduma kee teenyee nama ajjeesa. Nama ajjeesu qawwee tokko miti. Nama ajjeesuun nama jibbuudha. Nama jibbuun nama ajjeesu. Ajjeechaa gurguddaa raawwataa jira. Obboleessa keenya ajjeesaa oola. Nama jibbuun nama ajjeesudha. Namni nama jibbee lubbuu ajjeesaareedha. Sagalee waaqayyoo jedha. Tokkoffaa Yohaannis dubbisaa dubbii waaqayyoo jedha. Nama ajjeesuun dhaqanii qaaman dhaqanii qawweedhaan isa rukutan miti. Namni nama jibbeeyyuu nama ajjeesaareedha. Jibban laphee keenya kee jira taanaan nama ajjeefneerra. Namsi gadaa'een immoo mootummaa waaqayyootti hin galu. Jireenya bara baraa of keessaa hin qabu. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa hin qabu. Sagalee waaqayyoo jedha jala mureessinitti. Amma nuni jireenya keenya yeroo nutti dubbatu waaqayyo ilaaluun nurra jira. Jibbinee jirra yoo taane araara buusudha. Garaa dhiifamaa qabaadhaa dhiisuu qabna. Warra nutti balleessaniifis dhiisuu qabna. Warra itti balleessiniifis dhiisuu qabna. Qalbii geeddarachuutu nurra jira. Jireenya keenya qalbii geeddarachuun nurra jira. Nutti balleessanis dhiisuu qabna. Balleessinis dhiisuu qabna. Dhiifama barbaada waaqayyo. Jibbi mana keenya kee jira taanaan amma qulleessuudha. Of arguu dhabuun mana keenya keessa jira taanaan amma qulleessu. Warra itti balleessiniifis dhiisuu qabna. Qalbii geeddarachuutu nurra jira. Jireenya keenya qalbii geeddarachuun nurra jira. Nutti balleessanis dhiisuu qabna. Balleessinis dhiisuu qabna. Dhiifama barbaada waaqayyo. Mana keenya kee jira taanaan amma qulleessu. Of arguu dhabuun mana keenya jira taanaan amma mana waaqayyooti. Manni waaqayyoo xuraa'ummaadhaan guuteera amma. Manni waaqayyoo xuraa'ummaadhaan guuteera. Manni waaqayyoo jallinaan guuteera. Manni waaqayyoo holqa hattuu ta'eera. Holqa hattuu ta'eera. Waaqayyo garuu mana isaaf hin hinaafa. Iddoo aarsaaf hin hinaafa. Mana isaa qulleessa waaqayyo. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo of ilaalu. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo itti qoru. Yeroo nuu kenne waaqayyo. Yeroo itti ofii keenya arginu. Waa'ee namaa dhiibne, waa'ee abaluu dhiibne, daqiiqaa xinnoo ofitti deebina. Ani eenyu? Yesuusii wajjin hin jiraa? Keessi koo dhuguma gooftaa buleeraa? Jireenya gooftaa gammachiisuun jiraachaa jira. Deddeebii koo kanatti gooftaan gammadaa jira. Jireenya koo kanatti gooftaan gammadaa jira. Moo ani fayyuma jiraataa jira. Moo gooftaan kan ittiin gammanne jireenya akkasiin jiraataa jira. Lallaba koo kanatti gammadaa jira. Faarfachuu koo kanatti gammadaa jira. Jireenyi koo ibsaa Yesuusiin jennee ofii keenyatti deebinee of ilaaluu. Bara wacaa ta'eera. Bara namni deebinee ofii keenya kan ilaalle godhu ta'eera. Lallabni keenyas waa'ee lafarraatti hidhameera. Barsiifni keenyas waa'ee lafarraatti hidhameera. Waa'ee lafarraa miti amma. Jireenyicha isa borii sanaaf of qopheessuu nurra. Inni lafarraa isa nuu dabalamudha. Isaaf waan mataan nu cabu jiru. Sinii dabalama jedheera nu dabalama. Sinan jiraachisa jedheera. Sinan danda'a nuun jedheera nu danda'a. Sinan gargaara nuun jedheera nu gargaara. Inni guddaan garuu jireenya gooftaa wajjin hin qabnu hariiroo gooftaa wajjin hin qabnu sirreeffachuu. Akkaataa deddeebii keenyaa ilaaluudha. Warra Efesooniin Phaawulos boqonnaa 5:15 kaatanii yoo dubbiftan isin akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaaladha. Haleelaatii ilaaladha. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra gowwootaatti guyyichi guyyoota gareedha. Guyyaan kun guyyoota gareedha. Guyyaa isin akkasumatti jiraattan utuu hin ta'in ogummaa yeroo itti barbaaduudha. Ogummaadhaan deddeebi'aa. Ogummaadhaan jiraadhaa. Hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Namni baay'een dhugaatiidhaan machaa'e. Namni baay'een cubbuudhaan machaa'e. Namni baay'een jallinaan machaa'e. Guutamaa hafuurichaan machaa'aa jedha. Obboloota ko isa kana dheebochuutu nurra jira. Bara dhaloonni jallinaan machaa'e cubbuudhaan namni machaa'e. Bara akka Nohii bara akka Loox keessa jiru kana keessatti yeroo akkasii kana nun ofii keenya ilaaluutu nurra jira. Egaa sagalee waaqayyo nama kana inni waaqayyo nutti hime argadhaa jedhe waaqayyo. Attamitti deddeebi'aa jirtu. Akka ni barbaadutti deddeebi'aa jirtu jedhe waaqayyo. Akka isinirraa eegutti jiraachaa jirtu. Jireenyi keessan maal fakkaataa jedhe waaqayyo. Waan ani hin barbaanne mana keessan keessaa baasaa gataa jedhe waaqayyo. Waaqayyo haa eebbifamu. Waa'ee sagalee kanaaf waaqayyo kadhadha. Oolaa diilaa bagala doorra bahatiilaa bagadiyaa. Sagaleen kee dhugaadha. Dubbiin kee qajeelaadha. Yoo waa argite dubbattaa akkasumatti sagaleen fiddu. Of argaa, of barbaadaa, attamitti akka deddeebitan ilaalaa, of ilaalaa, of qoraa, amantiitti jirtuuf hin jirtanii keessan, Kiristoositti jirtuuf hin jirtanii keessan. Warri Fariisotaa of arguu dhabuu isaaniitiin waa'ee bakkee malee waa'ee keessa isaanii dhiisanii, waa'ee bakkee mitan immoo kanan barbaadu keessi isaanii sassataan guutuudha. Seera beekna jedhu seerichaan hin jiraatanii. Seera beekna jedhu seerichaan hin deddeebi'anii. Isan irraa barbaadu dhiisanii. Qajeelummaan irraa barbaadu hin hojjetanii. Innan barbaadu qajeelummaan barbaada.
Nan barbaadu jaalala dhugaati. Firdii qajeelaan qabanii jaalala dhugaan qabanii namaa dhimmuun isaan keessa hin jiru. Bakkeedhaan fakkaatu malee dhugaatti na wajjin hin jiran. Har'as bara keenya yaa Waaqayyo. Utuu mana kee keessa jirru, utuu si wajjin deddeebinu, utuu si tajaajilu of arguu dhabuudhaan, waa'ee keenya dhiibnee waa'ee namatti firdii faraduudhaan, walammeessuudhaan, walirratti ka'uudhaan, maqaa walii balleessuudhaan wanta nuyi goone hundumaatti ani balleesseera. Ani dogoggoreera. Ani waan ati barbaadu dhiise, waan ati hin jenne, waan ati hin barbaanne godheera. Obboloota akka koo araara gaafataa jiran kanattis araara agarsiisi. Nuni ija jabina ittiin lakki nuni qulqulluudha homaayyuu hin balleessine manni keenya qulqulluudha jennee si duratti dhaabannee somnee fuula kee dura dhaabannu hin qabnu. Garaa jabina akkasiin qaban amma ganama kana mana koo argitee natti dubbatte, mana obboloota kana argitee itti dubbatte, mana dheekkamsaan guute, mana qoccolloon guute, mana hinaaffaan keessatti wal horee, mana jallinni keessatti wal horee, mana jibbi keessatti wal horee. Abbaa mana of tulummaan keessatti wal horee, mana of bobbokoksuun keessatti wal horee, mana of arguun keessatti wal horee, mana akkasiitu jira jette. Mana koo keessatti kanatu wal horee jette. Isin immoo mana kooti, mana qulqullummaa kooti. Isaan kana of keessaa, haraa mana keessan keessaa manni koo qulqulluudha nuun jette. Dhuguma na agarte. Eeyyee dhuguma obboloottan kana agarte. Waa'ee keenya dhiifneerra. Eeyyee amma ofitti akka deebinu sagalee gara jireenya keenya ilaalle akka dubbii keetti madaalle Daawitii dubbii keetiin of sakatta'uu akka dandeenyu. Hafuurri kee anaan haa gargaaru. Hafuurri kee ilmaan kee kana haa gargaaru yaa Waaqayyo. Guyyaa gaafa dhumaa sanatti ija jabinaan warra muudaan qabne taanee fuula kee dura akka dhaabannutti yeroo nuu kennite kanatti karaa isaa hamaa sanarraa deebinee jireenyicha isa dhugaa sana karaa ati irratti nu barbaadde sanarratti siif jiraachuu, siif adeemuu akka dubbii keetti deddeebi'u. Humna gararraa inni cimsee nama dhaabu humna keetii. Haaleluyyaa. Carraa deebi'uu nu laatteef si haa galatu. Carraa fayyinaa nu laatteef si haa galatu. Carraa araaraa nu laatteef si haa galatu. Of arguu dhabuun badisa dhumni isaa. Of tulummaan badisa dhumni isaa. Of tulummaan kufaatiidha dhumni isaa. Jirra jette waldittiin. Waldaan mee mul'ata Yohaannis keessaa. Waldaan ani jiraayitti. Waaqayyo garuu akka yookaan qorritu miti yookaan ati ho'itu miti yookaan diilallooftu miti ittiin jedha. Qaba itti hin qabdu ittiin jedha. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 qaba garuu qaba itti ati garuu hin qabdu. Deegduudha, hiyyeettiidha, kan bu'uuf hin ta'uufidha. Of hin argine ati. Homaayyuu hin qabdu ati. Jaamtuu ta'uu kee hin beektu. Amma hidhee qullaa ta'uu kee hin beektu. Ani garuu amma uffata adii sitti uffisa. Yaada garaa kee geeddaradhu. Dhabii dhimmiitii yaada garaa kee geeddaradhu jedha waldittiidhaan. Yaada garaa kee geeddaradhu gara kootti deebi'i. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa. Dhimmii gara kootti deebi'i. Dhimmii yaada garaa kee geeddaradhu. Jira jettan jirtu ati qorrituu miti yookaan ho'itu. Jallooftuu miti ati yookaan jireenyi kee gidduudha. Jireenyi kee gidduudha. Gar tokkoon jiraataa jirta. Garaa kee guutuu naaf hin laanne bu'aadha jechuun gidduu jirta. Natti hin cinne yookaan achi hin cinne. Ilaa Waaqayyo jireenya gidduutti nu baasuu barbaada Waaqayyo. Obbolottan koo filannoo tokkicha qabna. Filannichis Yesuusi. Karaa tokkicha jira. Karichis gara jireenyaatti geessu. Karaa abbaatti kan geessu karaa Yesuus. Gidduun jiraatiin obbolottan koo gidduun galeedha. Yookaan gooftaaf jiraachuudha. Yookaan immoo dhiisanii achi biyya lafaa sana keessa jiraachuu. Jireenya iddoo lamaa jiraachuurra iddoo lamaa jiraachuurra gartokkee jiraachuun yookaan diilallaadhaa yookaan qorraa ta'uudha jechuu isaati gooftaan kan jedhe. Ati gidduudha bu'aadhaati. Mul'ati Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa. Qaba itti ammoo hin qabdu. Sooressa itti ammoo hiyyeettiidhaati. Of hin agarreeti. Of argii hiyyeettiidhaati. Amma ofitti deebi'i. Dhimmiitii yaada garaa kee geeddaradhu. Sagaleen kun har'a saba kooti. Waldaan ana sagaleen kun kan keessan. Saban ana sagaleen kun kan keenya. Obbiran dabarsinaa. Namaaf hin dhaggeeffatinaa. Dhimmaatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Loora bahatii labaasaa kaayaa. Nu gargaari. Araara kee nu godhi. Gara keetti akka deebinu nu gargaari. Waan namni jedheef waan tokko akka dubbanne arraba keenya eegi. Hamaa dubbachuutti, sossoba dubbachuutti, jallina baasuutti arraba keenya eegi. Qalbii keenya, jireenya keenya hundumaa ati qulleessi. Akkasiif ta'utti jireenya keenya kana qulleessi hafuura Waaqayyoo. Mana keenya ganama kanaa qulleessuu akka dandeenyuuf ergaa nuuf deebisi haa galatu. Egaa kana caalaa namni murteeffate yoo jiraate an kana caalaa jallinatti qabamee hin jiraadhu jedha of baasaa hidhaa keessaa. Of baasaa hidhaa du'aa jalaa raba laba galada laba gadoo raba hadii raba gadiyaa. Hele veeni namantoon raba hadii libiqaanii alas teeredede. Namni jibba kee jiraatu mana hidhaa jira.
Namni jibba garaa jibbaa qabu dhukkuba cimaatu isa qabee jira. Kaanserii caala jibbi keessaa baasaa amma of keessaa gataa amma of keessaa dhiisaa waaqayyoof jedhaati. Inni nuu dhiise obboleettii ko. Inni nutti araara buuse obboleettii ko. Hammamu si miidhan hammamu sirratti ka'an homaayyuu araara godhi. Homaayyuu rakkina hin qabu wanti sirraa hidhatu jechuudha araara godhi. Dhiifama barbaada waaqayyo. Dhiifama barbaada waaqayyo. Oo haleluuyaa. Warra dhiiseef hin dhiifama. Warra araara godheef araara godhama. Warra dhiifama godheef hin dhiisa waaqayyo. Dhiifama godhi. Inni yuutuutti balleessanii utuu isaan warra isaan ajjeesaa jiraniif dhiifama godhe. Warra isa ajjeesaa jiraniif dhiifama godhe. Warra isa fannisaniif dhiifama godhe. Dhiifama godhaa. Araara godhaa. Loora bahadii laba qoccolloo baasaa gataa. Jallina baasaa gataa. Jibba baasaa gataa. Hinaaffaa baasaa gataa. Waan dhuf keessa jiru ilaalaa amma ganama gana. Waaqayyo isa kana xaragaa mana keessan keessaa hidhe waaqa. Gadi baasaa gataa hidhe waaqa. Of ilaalaa hidhe waaqa. Of qoraa hidhe waaqa. Oo haleluuyaa. Raba hadii nama manna ati mana kooti jedhe waaqayyo. Mana qulqullummaa koo iddoo ani buufadhu dhaanuun jechaa jira waaqayyo. Iddoo ani buufadhu immoo qulqulluudhaa hidhaa jira waaqayyo. Qulleessaa hidhe waaqayyo. Nu gargaari yaa waaqayyo. Eeyyee ani mana qulqullummaa keeti. Manni qulqullummaa kee qulqulluu iddoo buufata keeti. Rahaduu dibii kala haduu raba hadii labaas ofitti deebinee of ilaaluu akka dandeenyu. Yoo ofii fayyine malee warra kaanitti fayyina himuu hin dandeenyu. Utubaa baannee obboleessa kee huba baasuu hin dandeenyu. Dura isa kan keenya baafanna. Dura ofii sirroofna warra kaan sirreessuu. Nama ofii isaan sirroofne warra kaan sirreessuuf deema. Nama ofii isaa of hin beeknetu warra kaaniin gorsuuf deema. Of beekaa dhufu. Of baraa dhufu. Nuun jedhe waaqayyo. Waa'ee namaa dhiisaa dura of baraa jedhe waaqayyo. Dura of sirreessaa jedhe waaqayyo. Dura ofii keessan qajeelchaa jedhe waaqayyo. Waa'ee namaa dhiisaati amma waa'ee keessanitti deebi'aa jedhe waaqayyo. Sagaleen ganama kanaa gara keessanitti deebi'aadha. Sagaleen ganama kanaa of qoraadha. Sagaleen ganama kanaa of ilaalaa. Sagaleen ganama kanaa of argaadha obboloottan koo. Waaqayyo nu haa gargaaru. Dubbicha kana of qoruu akka dandeenyu jireenya keenya ilaaluu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Torbee lamaa oliif dubbii kanaan jireenya koo ilaalaa tureera. Ergaa waaqayyo waldootaaf nu keessa kaa'edha kun. Ergaa waaqayyo akka dubbadhuuf ergaa dhalootaaf waaqayyo na keessa kaa'edha kun. Gaa jedhe waaqayyo. Of arguu dhabuutu guutee waldaa keessa of argaa jedhe waaqayyo. Haleluuyaa. Yeroo biraa mata duree kana qabannee barsiisa bal'aadhaan walitti deebina. Amma yeroo gabaabaa qofa kanatti ergaa sagalee waaqayyoo isa namatti dubbate irratti xiyyeeffannoo wal fudhatee wal ilaalu godhaa. Diraawwadhaa. Isa baasaa hidhee baasaa. Isa inni gataa hidhee gataa. Isa inni dhiisaa hidhee dhiisaa. Isan yerootti ilaaltan torbeetti jireenya keessan ilaaltan haa ta'u. Ergaa kanaan yeroo deddeebitanii ergaa waaqayyo nutti dubbate kana assaayimentii godhaa fudhaa. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 1-5. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 iddoo amma dubbannee lakkoofsa 5 kaaftanii sagalee waaqayyoo guutummaa Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 1-28 kan jireenya keessan akka ilaaltan isin jajjabeessa. Torban kun hedduu arginu isarraa kaannee itti kumnee kaanee dhimminee yaada garaa keenyaa geeddarannee gooftaatti deebinu waaqayyo nuuf haa godhu. Kadhannaadhaan fuula waaqayyoo yerootti turtan siniif